Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin qabu jennaa oduu isinitti himna. Oromoon Tuulamaa sirna alangaa wal harkaa fuudhuuf jila jalqabuu beeksiseera. Sirna alangee wal harkaa fuudhinsa gadaa meelbaa fi muudanaa tuulamtichaa warra duudhaan buluu har'a eegaleera. Gadaan meelbaa bara aangoosaa waggaa 8 xumuree waxabajjii 4 bara 2018 akka lakkoofsa gi'iziitti dhakaa koraatti warra gadaa muudanaatti dabarsa. Korri gadaa Tuulamaa irra eegale guyyoota 4fis gaggeeffama. Haaluma kanaan ilmaan Oromoo jila kanarratti akka hirmaataniif abbaan gadaa Tuulamaa waamicha dabarsaniiru. Aadaa fi duudhaa sirna Oromoo keessatti calaqqee sirnichaa akka ta'e keessaa tokko sirna gadaa Oromoo baallii dabarsuu kun waggootan kumoota hedduu darbaniif uummata addunyaaf fakkeenya kateedha. Waggaa darbeessi sirna alangee wal harkaa fuudhinsa Oromoota Booranaa fi Gujii keessatti taasifamuun kan yaadatamu ture. Itoophiyaa keessatti sababoonni rakkoo nageenyaa fi kabroo wal qabatee dhiyeessiin gargaarsa namoomaa gadi bu'aa jiraachuun dhaga'ameera. Dhaabbileen namoomaa dhimma dhiyeessii gargaarsaa kada'oo uummataa bulchiinsa buufataa fi deebii manneen jireenyaa lafaa fi qabeenya Itoophiyaa keessatti qindeessan buqqa'insi yeroo dheeraa tasgabbiin dhabamuun hanqinni maallaqaa hamaan osoo ganni miilana dhufu kun hin jalqabin dura namoota kuma dhibbootaan lakkaa'amanii fi miidhamoo ta'aniif balaaf saaxilaa akka jiru dhaabbileen akeekkachiisaniiru. Maree dursa kennuu marsaa lammaffaa kan xumura caamsaa 2026 keessa dhaabbileen baasaniin kilaastariin da'oo ariifachiisaa fi meeshaaleen bu'uuraa kilaastariin qindoominaa fi bulchiinsa buufataa qooda fudhattoonni naannolee Tigraay, Affaar, Amaaraa, Oromiyaa fi Somaalee Beenishaangul Gumuz keessatti naannolee rakkoo gargaarsa namoomaaf xiyyeeffannoon dursa barbaadan adda baafamaniiru. Isaanis haalli da'oo gadi bu'uu, buufanni buqqa'insaa namootaan dhiphachuu, yaaddoo eegumsaa fi hanqinni tajaajila namoomaa akka rakkoo guddaa ta'etti caqasaniiru. Sababa haala jijjiirama qilleensaa fi buqqa'insa akkasumas hanqinni qabeenya hawaasaa miidhamoo Itoophiyaa keessa jiran irratti dhiibbaa uumuutti fufeera jedhu dhaabbileen kunneen. Haga ganni dhiyaachaa jiruun sodaan da'oo dabalaa jira ka jedhu gabaasni kun maatiiwwan buqqa'an hedduun wiirtuulee waloo buufata hawaasaa fi isaan simatan bira da'oo mijataa hin taane keessa akka jiranii fi meeshaalee bu'uuraa mana keessaa argachuufis carraan isaanii daangaa ta'uudha kan isaan himan. Madaalichi Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti dhiibbaan namoomaa akka dabalaa jiru agarsiistuun akeekeera. Oromiyaa keessatti aanaalee xiyyeeffannoon dursaa kennamuu qaban keessaa Abbayyaa, Dugdadaawaa, Galaana, warra Jaarsoo, Jaartee, Jaardagaa fi Liiban fa'aa keessatti eeramaniiru. Beenishaangul Gumuz keessatti immoo xiyyeeffannoon dursaa aanoleen 3 galmeeffamaniiru. Qaamoleen namoomaa akka hubachiisanitti tasgabbii dhabamuun buqqa'insi haalli qilleensa naannoo fi hirmaannaan gargaarsa namoomaa daangaa ta'uun naannolee kana keessatti deeggarsi laaffataa ta'uudha agarsiisaa jedhaniiru. Sodaa qilleensaa dhibdee namoomaa caalaatti ulfaataa taasisaa jiru jechuun gabaasni kun itti dabalee akeekkachiiseera. Lola bishaanii balaa jijjiirama qilleensaa hammaataa Itoophiyaa keessatti qaqqabu keessaa tokko jechuunis ibseera. Pirezidaantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afewerqi wayitaa naannoo Galaana Diimaatti muddamni hammaatetti daawwannaa hojii taasisuuf guyyoota 3f Masrii seenaniiru. Pirezidaantiin Eritiriyaa Isaayyaas Afewerqi daawwannaa hojii guyyoota 3f gara Masriitti malaniiru. Pirezidaantii Isaayyaas pirezidaantii Masrii Abdul Fattah Al-Siisii waliin tumsa gamlamee nageenya naannichaa akkasumas dhimmoota gaanfa Afrikaa fi giddugaleessa bahaarratti ni mari'atu jedhameetu eegama. Akka ministeerri odeeffannoo Eritiriyaa Yemaanii Gabra-Masqal beeksisanitti hooggantoonni lamaan daandiiwwan qunnamtii gamlamee bal'aa dhimmoota tumsa diinagdee fi dameewwan biroo caalaatti gabbisan irratti mari'atu jedhaniiru. Mariin sun dhimmoota gaanfa Afrikaa nageenya galaana diimaa fi dhimmoota naannoo giddugaleessa baha bal'aa irratti ni xiyyeeffatas jechuun dabalanii eeraniiru. Tuuta jila pirezidaantii Eertiraa kana keessatti ministeerri dhimma alaa Eertiraa Usmaanee Saalis ni argamu. Daawwannaan sun kan taasifame dhimmoota nageenyaa fi dhiibbaa haala teessuma lafaa irratti hundaa'uun oofamu gaanfa Afrikaa fi daandii galaana diimaa keessatti mudatee wal qabatee miira wal dhabdee naannichaa Itoophiyaa, Masrii fi Eertiraa gidduutti caalaatti jabaachaa dhufee gidduuttidha. Ji'a caamsaa bara kana keessa Itoophiyaan erga ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin waamicha biyyattiin kallattii ulaa galaanaa abbaa biyyummaa qabdu mirkaneessuuf dhiyeessanii asiin Masriin tooftaa naannessanii marsuu hordofaa jirti jechuunii fi Finfinnee irratti xiyyeeffannoodhaan sodaa uumaa jirti jechuun himattee turte. Himanni kun kan dhufe jechoota aangawoota Masrii fedhii galaana Itoophiyaa qeeqanii fi tarkaanfiiwwan tasgabbii naannichaa booressan irratti akeekkachiisaniin boodadha. Yeroo sanatti haasaa akka taasisan dubbii himan
ministeera hajaa alaa Itoophiyaa ambaasaadder Nabiyaat Geetaachoo mootummaan dhimma kallattii ulaa galaanaa argachuu dhimma dursaa naannoo keessatti erga ol kaasee as Itoophiyaan tarkaanfiiwwan ollaa Itoophiyaatti kakaasu fakkaatan arguu ishee ibsanii Finfinneen garuu galma kana karaa nagaa fi dippiloomaasiin hordofuu akka itti fuftu himanii turani. Ji'uma sanatti raayyaan ittisa biyya Itoophiyaas taatee sanaaf galtee ta'uu ka jedhaman inisheetiivii Tsimdoo yookaan Tsimdoo inisheetiif ilaalchisee miseensota hawaasa dippiloomaasiitiif ibsa kennuu isaa beeksisee ture. Jechi kun aangawoonni Itoophiyaa tattaaffii qindaa'aa alaa fi keessaa kan abbaa biyyummaa fi tasgabbii biyyattii madaallii keessa galchuu agarsiisuuf kan itti fayyadamanidhaas jedheera. Ibsa kanaan qondaalonni waraanaa sodaa nageenya naannichaa dhimmoota biyyoota ollaa Eertiraa dabalatee walqabatan waliinis walqabsiisaniiru. Taateen sun kan mudate Masrii fi Eertiraan waliigaltee geejiba galaanaa fi qunnamtii buufata galaana diimaa erga waliif mallatteessaniin yeroo gabaabaa boodadha. Waliigalteen sun Asmaraa keessatti daawwannaa ministeera dhimma alaa Masrii Badr Abdullaatii fi ministeera geejibaa biyyattii Kamal Al-Waziriin taasisaniin uumame. Waliigaltee sana booda Kaayiroo fi Asmaraan bulchiinsaa fi nageenya galaana diimaa itti gaafatamummaa biyyoota qarqara galaanichaa qofaa ta'uu akka qabu ejjennoo isaanii irra deebi'anii mirkaneessaniiru. Ejjennoo sanaan aangawoonni Itoophiyaa fedhii biyya gaanfa Afrikaa uummata bal'aa qabduu fi loojistikii galaanaa hin qabne kana qofaatti dhiisuuf taaffii taasifamedhas jedhu xiinxaltoonni. Daawwannaan dhiyoo kunis qunnamtii diinagdee fi siyaasa Kaayiroo fi Asmaraa gidduutti guddachaa jiru hordofee kan mudatedha. Eebila keessa jiilli Eertiraa olaanaan Hagos Gabrihiwoot hoogganaa dhimma diinagdee fi ministeera daldalaa fi industirii Nasriddiin Sahaliin durfamu Kaayiroo keessatti aangawoota Masrii waliin daldala investimentii fi qunnamtii diinagdee babal'isuu irratti marii bal'aa taasisanii ture. Walitti dhufeenyi Masrii fi Eertiraa waggootan dhiyoo asitti sodaa nageenya garba diimaa fi jijjiirama siyaasaa haala teessuma naannoon oofamuu naannicha giddu galeessa godhachuun caalaatti jabaachaa dhufeera. Marii olaanoon ji'a onkoloolessa bara darbee Kaayiroo keessatti taasifameen Alsiisii fi Isaayyaas dhimma gaanfa Afrikaa fi faayidaa murteessaadha jedhanii daandii garba diimaa irratti mari'ataa turaniiru. Israa'eel fi Iraan erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu eebila darbe taasisanii as yeroo jalqabaaf wal haleeluun dhaga'ame. Israa'eel fi Iraan erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a eebilaa taasifame booda yeroo jalqabaaf kallattiin walirratti xiyyeeffachuun dhukaasa kan walitti banan yoo ta'u, kunis naannichatti waraanni haaraan akka hin jalqabnee fi tattaaffiin dippiloomaasii naannichaa tasgabbeessuuf taasifamaa jiru akka gufatu sodaa guddaa uumeera jedhu xiinxaltoonni. Xiyyeeffannoon waraanaa kun ka jalqabee erga Iraan dilbata darbee dhukaasawwan misaayilii gara Israa'elitti ergitee gadi dhiisteen booda yoo ta'u, aangawoonni Iraan tarkaanfiin kun haaloo tarkaanfii fi Israa'el dhiyoo kana dhiyeenya Beerut keessatti bakkeewwan Hizbollaa irratti fudhatteef deebii ta'uu ibsaniiru. Raayyaan ittisa waraanaa Israa'el akka beeksisetti yoo ta'eef misaayiliiwwan dhukaafaman hedduun isaanii sirna ittisa qilleensaa biyyattiitiin qofaan fashaleessuu danda'amaniiru. Haaloo kanaan Israa'el wiixata ganama lixaa fi giddugaleessa Iraan keessatti bakkeewwan waraanaa irratti xiyyaarota waraanaatiin boombii harcaasteetti. Raayyaan ittisaa waraanaa Israa'el akka himutti yoo ta'eef tarkaanfiiwwan kun bakka misaayiliin irraa dhukaafamuu fi gamoo bu'uuraalee waraanaa dhimma kanaan wal qabatan irratti xiyyeeffataa jedheera. Magaalota Iraan dabalatee Teheraan, Isfahaan, Taabrii fi Kaaraajii fi akkasumas Kermaanshaa keessatti dhukaasawwanii fi dhoo'insi dhagahamuunis gabaafameera. Walitti dhukaasni kun erga waraana torbanootaa fudhateen booda waliigalteen dhukaasa dhaabuu eebila 8 erga hojiirra ooleas haleellaa kallattii biyyoota lamaan jidduutti uumame kan jalqabaati. Iraan tarkaanfiin Israa'el kan itti fufu yoo ta'e haleellaa haaloo deebii ishee bal'isuuf akka dandeessisu kan akeekkachiiste yoo ta'u, aangawoonni Israa'el gama isaaniitiin tarkaanfii waraanaa dabalataaf qophii ta'uu isaanii agarsiisaniiru. Giddugaleessi kun waraanni kan Israa'elii fi Iraan malees dabalatee gareewwan naannicha keessatti Iraan deeggaran biroo keessaa irratti hirmaataama jiru. Oduun wal fakkaatuun Huutiin Yaman kan deeggarsa Iraan qabaachuun komatamu sochii Israa'el galaana diimaa irratti taasistu kamiyyuu guruu beekseera. Gareen kun dooniiwwan Israa'el galaana diimaa irra osoo yabalanii yoo arge akka haleelus naa beekaa jedheera. Kanaan dura Huutiin dooniiwwan Israa'el galaana kanarra socho'an irratti haleellaa raawwataa tureera. Dubbii himaan Huutii Yaahiyaa Saariyaa garichi Israa'el irratti haleellaa misaayilotaa raawwachuu mirkaneesseera. Oduma kanaan wal qabatee pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampis na dhagahuu dideera. Namichi kun kanaaf waan dhufu itti gaafatamuu qaba jechuun Neetaaniyaahuutiin akeekkachiisaniiru. Kanaaf filannoos qopheessee firaa filannoo fudhachuun immoo abbaadhaa mirgadhasi jechuun akeekkachiisaniiru. Walabdeen fi yaadaa walirraa fagaachuun Israa'elii fi Ameerikaa kun tarii gara fuulduraatti maal ta'a jedhu immoo kan waliin bullee ilaallu ta'a.
Pireezidaantiin Chaayinaa Kooriyaa kaabaa galuun dhaga'ameera. Pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waggoota torba booda daawwannaa hojiif Kooriyaa kaabaa seenaniiru. Pireezidaantii Xi Jinping tasaanii pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi kan Raashiyaa Vilaadimiir Puutin Beejingitti erga simatanii torbeewwan keessatti daawwannaaf gara Kooriyaa kaabaa imaluu isaanii miidiyaaleen wal harkaa fuudhanii haasa'aa jiru. Xi Jinping bulchaa Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un waliin wal arguudhaan dhimmoota niwukilarii hariiroo Ameerikaa waliin qaban akkasumas walitti bu'iinsa Kooriyaa lamaan gidduu jiru irratti ni mari'atu jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Waang Yuun baatii ebla keessa gara Pyongyang imaluun isaanii kan yaadatamu ture. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna.